nanjani dalata ararge ba ana kumpulcha aradda sarkamati Eessa jiraatamma? amma Suudiin hin jiraadha. Mee jalla baazuuqaa waliin akkamitti wal beektan maqaan warri baasaniif eenyu mee akkatti wal beektan enu eegali? Amma Muhammad Jama, amma Muhammad Ahmad Ali, Ahmad Jama, ana kumpulcha aradda bakkeedhaatiin ani sagaltamii fi saddeet yeroo leenjiidhaaf mana barnootaatiif kutaa shanirraa na fuudhanii Soomaaliyaan booraa PFC'dhaatittiin itti dhaqee inni bare 88 achitti leenjii biraa fixadhee achitti isaan dhiisee ani karaa kumpulchaa biraa deebi'ee inni eegala dhufee yeroo dhufee gartee ajajaa kiyya turee ajajaa waraanaa ture qabamee kana yeroo otoo nuti hin qabamin inni qabamee huursoo keessarraa hidhaadhaaf baafatee bahee karaa aanaa jaarsoo kana keessatti Ibirraa tokko guutuu jaaree achi wajjin turree yeroo achiin turree sun keessatti toora 84 kana keessa jaarsoo karaa hulluuqoo kana bakka hulluuqoo laga odaa laga karaa jedhamu kana irratti dhawamee mucaa takkaatu intala takkaatu waraana isaa keessaa dhawamee waraanni Tigreen yeroo marsitetti inni mucaa siniltee abbaa kiyya daliltee lafa adeemtaa ugaa isin jettee irratti bitaan yeroo sun bubbeedhaan jira daawwee laga bubbee bakka jaaniin jira adda adda jirra dukkaan odeessa fudhutti mucaa sun irratti deebi'ee dhawamee eega dhawamee jaalle keenya eega dhawamee qawwees narraa fuudhaa meeshaa narraa fuudhaa deemu qacee warra bira jirutti meeshaa kanneen inni achitti hafee Guree jaaniitti himanii Tigreen dhufteeti bakka sun hoggaas marsitee jirti. Tigreen reeffasaa fuutee karaa cimsa kuttee jecha oduu gabaabduu wanni nuti irraa qabnu oduu isaa wanti irraa dhageenye achuma dhaabbatee achi buutee isaa duubatti murteessinee namni kun keessatti beera lama qabaa. Beera lameen irraa takkarraa intala takka qabaa. Talammaffaatiirraa gubbaa tokkoof intala takka qabaa. Eegala biyyoogaan biyyatti taphee nyaatirraa gubbaa takka qabu gubbaa tokko qabaa inni du'ee jaartiitti jaartii isaa sun obboleessa isaa keessarratti qaatiif liqaa godhanii godhalteef jaartiin isaa obboleessaaf ilmaan torba dhaltee gubbaan kun achi butee dhabamee jira gaaduu irratti murteessinee waan jiruuf ajajaa waraanaa amma baasuuqaa jaamaa Kanaadaa kana keessa warroo Kanaadaa keessa jiru jaallasuu teessii beekne malee warroota Kanaadaa keessa jiru gamtee isaa waan yoo yeelette namni dhabbee jiru jarreen achi jiru cufa amma baasuuqaas ni beekanii namni kun eega dhabame du'atti murtaa'ee jira amma tokkoffama gaara mulataa mana hidhaa Iliyaasuudhaa mana dachii jalaa ture amma samana kana achirraa bahee sammuusaa waan biraa keessatti seentee sammuusaa miidhamtee jirti lakkoo isa namaa keessa hin jiru akka malee ta'e ilmaan isaa harmarraa dhaqanii hoggaa odeessa dhageen achi dhaqanii fuudhanii fidanii ammoo yeroon dubbisu jecha tokko lama nagayaayii fayyaayii malee deebii kannoo akkasitti gaa rakkoo addaatirra jira namni kun hoogganaa adda bilisummaa Oromoo abbaa Cibirraati nama qabsawaa hawaasni Oromoo hoogganoonni Oromoo abaawoon akka jirtutti nama beektu kanaaf galateedhaaf yeroo ammaa kana rakkoo hamtuu keessa jira kanaaf Oromoon gaa Oromoodhaaf jecha rakkoo kana seenee bakka du'aa amata meeqa amata 30 mana dachii jalaa jira har'a hidhaadhaa bahee Oromoon gaa cinaa dhaabbattee lubbuu isaa baraaruudhaan kanaan labsuu barbaade Oromoon har'a lubbuu isaatiif akka cinaa dhaabbattan warri isa beektanis warri isa beeknes guutuma keessanittuu akka nama kana cinaa nuuf dhaabbattanii waamicha godha.